Barbari ya dungat Salamu mali barreesse kutaa kana asa jedhamu damma. Aboo eenyu dungataan siin jee. Kontaktichi eenyu gidduu taasifamaa jira. Isheen durbaa fi dargaggeessa Dubraa fi dardara gidduutti haasawamaa jira. Leeshi. Dubra ishee durbaatii akkas jee. Gaddeemee hoo ammoo eessa dhaqa? Waliin ilaalla hunnoo laal. Hunnoo dargaggeessichinis akkana jaa. Yaa ishee durboota hunduma irra miidhagduu jaa. Honi dargaggeessicha. Hunnoo hachi olii sun immoo intala dubraati. Kanaafuu lakkoofsa kudhan deemi. Sitti agarsiisu. Maashaallah. Kuni kan qabu. Amma maashaallah minamini miti. Kuni kun hojjetu. Wedduu tapha qonnaafuu lakkoofsa kudhan deemi. Tokko lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa lama argachuu barbaade deemi kaasa. Okay, boqonnaafuu lakkoofsa kudhan deemi. Ishi madam. Ay madam illee mishin. Okay. Honno lal. Eegaf. Honno tila. Okay, dubbi maal jedhara jira. Yaa obboleetii koo qaadhimaa koo jaalallee attam nama gammachiistaa ja'a. So Salamoon eenyuun jechaa jira resitti. Salamoonii jechaa jira. Jesus name. Salamoonii jechaa jira. Wedduu kan eenyu ture? Aboo Salamoonii jechaa jira. Rabbaat nagaa miti. Aare innatee hunnoo laal gurbaan jechaa jiru laal dargaggeessichi jaa. Meeshi. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti. Kun weedduu Salamoon kan eenyu? Kun weedduu Salamoon. Obboleettii tiyya qaalimaatiyyaa. Obboleettii tiyya qaalimaatiyyaa dargaggeessichaa jechuun jira. Dargaggeessichaa miti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti immoo weedduun kun kan eenyutedha? Abbaa fadee haa mata dureen kitaabaa miti. Maaliif sodaata? Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kun weedduu eenyutedha? Okay, bareedaadha. Salamoonii haa ja'ume akkuma atuu jetteewu Salamoonii haa ja'ume sumarraa gabaabsu. Kun weedduu eenyu jedha? Akka macaafni jee dogongora obboleessoo hin rakkatiin kaa. Okay, boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbisirra deebii. Hin galuisiif. Okay, kun weedduu Salamoon isa weedduu hunduma irra caalu eenyu akkana jechuun jiru. Thank you bakka. Qoy dhaabiga boqonnaa tokko lakkoofsuma tokko irratti kun weedduu Salamoon weedduu hundumaa irra caalu dhaami. Eenyu akkas jee. So weedduun kan eenyu ture? Eenyutu akkas jee. Weedduun kan eenyuti? Isatu barreessee mi eenyutu akkas jedhee miti amma? Weeddichi kan eenyuti? Dubbisaa jirtaa miti? Iji keen argui? Okay, gaafi lamaffaatti darbichi qabda taanaan kan biraa. Sagaleen na bira moo obboleeyyan? Salaamu alaikum. Correctaan. Sagalee ko jira? Sagalee kan keen dhaga'ama. Salamoon hin eenyu abboome wanta san. Eenyu abboome dubbate. Salamoon hafuura qulqulluun gaggeeffamee barreesse. Beeke dubbii eenyu barreesse? Dubbii Waaqayyoo barreesse. Hafuura qulqulluun gaggeeffame. Waaqayyottiyyuu Salamooniin maal jedhee? Jaalalli kee afaan sadii waynii caalawaan. Waaqayyottiyyuu Salamoo dubbii mano Salamoontu dubbii Waaqayyoodha. Hafuura qulqulluudhaan barreessemi. Dubbii Waaqayyoodha isa maal jedhu barreesse. Isuma barreeffamee jiru barreesse kan biraa maal barreessere? Waaqayyottiyyuu Salamoonitti jaalalli kee waan daadhii waynii irra caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu jedhetti dubbate. Akkanas dubbate kan barreesse jedhe kan hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame. Isa gaggeeffameetiin immoo deebisee barreesse. Qaamota lama fayyadamee ofiisaa jechaadha. Waa dubbii ofii barreesse moo dubbii Waaqa barreesse? Hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame. Namni tokko akkamitti barreesse gaafa jettu Waaqayyo irraa fuudhee barreesse gaafa akkamiin barreesse jedhama. Fakkeenyaaf Muhammedatti ergaa irraa fuudhee barreesse gaafa jettu Rabbi bira taa'ee barreesse moo isatu irraa fuudhee barreesse akkami jechuudha. Kana sin gaafanne dubbii eenyu hafuura qulqulluudhaan gaggeesse. So was your logic kun falaasiidha. Si galee mi falaasii fayyadamaa jirta. No. Gaaffii nuti si gaafanne deebisa kallattiidhaan.
dubbii Kallatti maa sii deebisaan jira. Salamoon hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame barreesse. dubbii eenyu Dubbii Waaqayyoo barreesse. okay dubbii waaqayyo kan maal jedhu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame barreesse. Kan maal jedhu barreesse mi wedduu caalu kan ama kutaanu taasaa jiru wedduu caalu irratti mi. Okay ishi dhageeffadhu. Salamoon dubbii waaqayyoodhaa barreesse. Salamoon dubbii waaqayyoodhaa jaalalli kee afaan daadhii wayinii waan caaluuf kaawwan akkas jedhu barreesse miti. Waaqayyootu dubbii sana dubbate moo Salamoontu ofirraa kaasee dubbate moo Waaqayyootu dubbii sana dubbate? Salamoon hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame wanta hafuura qulqulluun isaaf ibse barreesse. Sana sin gaafanne dubbii eenyuudha dubbii Waaqayyooti jetti. Dubbii Waaqayyo Salamoonitti dubbate sana Salamoon barreesse mi? Eeshi. Waaqayyo akkasuma jedhetti dubbate moo akka biraa jedhetti dubbate Salamoonitti? Jalqabuma Salamoon dhaggeeffadhu akkaataatti barreessitti moo? Akkaataatti barreesse miti Waaqayyo akkas jedhetti dubbate moo akka biraatti? Akkamitti akka inni barreesse kan hin beekne maaliin gaafattare akkamiin deebisuu dandeessa gaaffii kana? Jechuun wanti nuti si gaafanne dubbii Waaqayyoodhaa barreesse naan jette hayyansi jedhetti nan jira. Dubbii Waaqayyo Salamoonitti jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf wannoo keessa na dhungadhu jedhee kan barreessisumaa miti. Bazoo himaatii bira jira kana dubbisuun kan Brother, ifama afaan keessi qaba yoo ta'e jecha dhaggeeffadhu. Wedduu ta'a lallaba fakkeenya keessatti namoonni kan biraas yoo barreessan kan jiraatan irra caalaan Salamoontu barreesse. Kan inni barreesse garuu dhaggeeffadhu. Ogummaa Waaqayyo isaaf kenneetiin barreesse. Kun macaafa ogummaati. Kan Waaqayyo isaaf ibsee jechaadha. Namni intala tana faarsutti jiru. Wedduu keessatti namni intala tana faarsu jiru eenyuun? Salamoontu fayyadamee faarsaa jira. Isheen durbaa fi dargaggeessi jedhee faarsaa jira mi? Eshi dhageeffadhu. Namni intala tana faarsutti jiru Salamoon. Salamoon dubbii eenyu dubbatutti jira. Ogummaatiin kan barreesse kan hafuura qulqulluurraa dhagee kan hafuura qulqulluun ibsee fi barreessaa jira. Akkaataa sammuu isaa ifeefi. Dubbii ofiiti moo dubbii Waaqayyooti? Dubbii Waaqayyo caafanni qulqullaan kamiyyuu gaggeessaa hafuura qulqulluun barreeffama. Itti namantaa miira? Intala tana faarsutti jira jechuudha. Waaqayyotu intala tana faarsutti jira. Salamoontu barreessaa jira. Hafuura qulqulluun gaggeeffame. Barreessu Salamoon haa barreessu garuu kan intala tana faarsutti jiru ammootiyyuu intala tana kan faarsutti jiru ammootiyyuu eenyunni Waaqayyoodha jechuudha. Salamoon. Maal Salamoon dubbii Waaqayyooti naan hin jenne? Maare dubbii Waaqayyootiin gaggeeffame hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame dubbii Waaqayyoo barreesse mi? Bichi kaati jette bar dubbiin kan Salamoonii miti kan Waaqayyooti hafuura kan hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame. Contradiction jira taanaan hafuura tokko keessa sirriidha hafuura qulqulluun hin gaggeeffamne jechuu dandeessa. Garuu sii galee mi kan ife kan Waaqayyo sammuu isaa yoo barreesse naatiin rakkoon qabu. Salamoon hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame dubbii ofii barreesse moo? Dhaggeeffadhutti jalqabuma. Ammatti dukkana keessa jirta kutanaa ta'uu kun siini. Jalqabumatti Yesuus Kiristoosiin fayyisaa godhadhu fudhume fayyimeet jalqabuma. Laa yeroo tokko na dhaggeeffadhu isum leelaa xiyyaa kennu gaafii nuti si gaafanne wedduu caalu jechuudha. Salamoon kan inni barreesse dubbii ofiiti moo dubbii Waaqayyooti? Kana naasoo siin galu yoo ta'e abbaate. Googiliin jedhu barbaade, kuumiin jedhu barbaade, evidensii gahaa jira yaatee achirra barbaadee dubbisi. Siigalaan jiru wanta kana haasaa jiru achirra barbaadee dubbisu wanta hedduu argata. Dubbiin inni barreesse sun dubbii na dhaggeeffadhu kaa dubbii inni barreesse sun dubbii Waaqayyooti moo dubbii ofii barreesse Salamoon? Dubbii Waaqayyoo barreesse sin jechaan jira. Ayyee galatoomi. Dubbii Waaqayyoodhaa kan maal jedhu akkaataatti fi hin barreesse ogummaa qabuun fayyadame. Laal. Kan Waaqayyo barreesse kan Salamoon barreesse dubbii Waaqayyooti jetteetiin hin jirti. Dubbii Waaqayyo maal jedhu dubbate? Dubbii Waaqayyo kan maal jedhu dubbate? Kan Waaqayyo maal jedhe? Jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadu kan jedhu barreesseetiin hin jira jechuudha. Isa kana barreesse. Ammoo Waaqayyo afaan koo keessa na dhungadu dheere. Eeyyan kan dubbii Waaqayyooti jechuu jirtaa bar kan barreesse. Balaa isheetti fayyadamte kun sumaan si kukutaa akkoo. So akka kanaa tana Waaqayyo kan harkaan qaqqabamu natti himi. Ko Waaqayyo dubbatutti jira nuti macaafa keessanii maaltu nu galchu waanuma jiru. Akkamiin barreesse jettee ilaaltuudha akkamiin barreesse Salamoon akkamiin ifee barreesse maal fayyadamee barreesse ifaadha wanta jiruudhaan kun ikkoo.
No, akkamitti barreesse miti dubbiin inni barreesse kun dubbii isaati immoo kan namootiyyu waaqayyooti. Kan waaqayyooti jetti. Kan waaqayyo kan maal jedhu kan waaqayyo ammootiyyuu isa abboomeetiin hin jedhe. Maal jedhee isii abboomi jennaan jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf kana nan godhu jetteetiin hin dubbatte kana isa kana barreesseetiin kan inni jirudha jechuudha. Waaqayyottu dubbii kana dubbatutti jira. Eenyu dubbatutti jira? Salamoon dubbatu jira. Salamoon immoo dubbii kana maal godhe hafuura qulqulluudhaan barreesse jechuudha. Hafuura qulqulluun gaggeeffame waan ta'eef barreesse. Sunaatiin sitti dubbii waaqayyoodhaa barreesse. Wanta ogummaa dabarre dhaggeeffadhu. Wanta hafuura qulqulluun akkaataa ogummaa isaatiin ibseef hin barreesse. Rakkoon hin jiru. Beeki dubbiin ashii hiik isaan ofii. Beekte taanaan maaliif irra deebitee gaafattare sii galee raamikko. Kana koo keessa deebitee falaasiin fayyadamuudha malee wanta ifaadhaan kun. Yeroo tokko na dhaggeeffadhu. Kan isin waaqaan afaan kee keessa na dhungadu jettee maal jechuudha? Afaan koo keessa na dhungadu jechuun maal jechuudha intalaan? Maaliif inni akkas jedhe kutaa sana maaliif akkanaatti fayyadamen? Eenyutu qaamota lama fayyadamaa jira? Isheen durbaaf dargaggeessa fayyadamaa miti? Intalattiyyuu akkas jechuutti jira. Intalattu waaqaan akkas jechuutti jira. Dubbii waaqaati bara. Okay, thank you. Amma immoo gaan bareedaa fidde intalatu waaqaan akkas jechuutti jira yoo ta'e eessatti intalli waaqaan asitti akkas jette kutaa sanarraa naa baasi. Dubbii waaqaati jettee bara. Eeyyee intalli sun eessatti waaqaan akkas jette intalli sun waaqaan akkas jechaa jirte miti intalli sun waaqaan akkas jechaa jirte ana eessatti akkas jechaa jirti. Dubbii waaqaati jechuu jirta bara dubbii waaqaati jechuu jirta. Falaasii akkasiin fayyadaminati falaasiin kun hojjetu baay'ee isii galee falaasii fayyadamaa akkasumas si furtaa jira. Dubbii ogummaa dabarreessi sii galee geeffate hafuura qulqulluun gaggeeffame dubbii ogummaa barreessi. Kan inni barreesse immoo isheen durbaaf dargaggeessicha fayyadamee hariiroo jaalala namoota lamaan gidduu jirutti fayyadamee ibsa geeffadhu waamatti irra ifaa jirudha kun garuu takka ammaa kana jettee immoo fiizikaalii waaqayyo faana itti fayyadamta yoo ta'e garuu ibsuun dandeessu fi makee sumaan si kukkuta falaasiin itti fayyadamaa jirtu. Yeroo tokko na dhaggeeffadha shi. Dubbiin kun dubbii waaqaatii jetteetiin hin turte. Ayyaati fudhanneetiin hin jiru. Erga dubbii waaqaatiin ta'e jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhe kuni dubbiin kun dubbii waaqaati moo dubbii Salamooni? Salamoon kan inni barreesse geggeessaa hafuura qulqulluutiin jette hayyees hin jenne. Geggeessaa hafuura qulqulluutiin dubbii ofii barreesse moo dubbii waaqaa barreesse jennaaniin dubbii waaqaa barreessee naan jette. Akkana moo akkanaa miti? Laal Salamooni hafuura qulqulluutiin gaggeeffameef akkaataa hafuura qulqulluun ibseefin ogummaa qabutti fayyadamee ibseefi dhaggeeffadhu Salamoon ogeessichaa miti.